Hello Sufyan. Hello, hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akam malit. Abo hayal kafi sorbadi ti devi khotu gao devi. Haya, nindufa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam akam. Okay. Abo kita kami wa wala mari nujira. Akami seta alhamdulillah barga. Rabbi nufremti beitami. Indagi misati. Dagingnya malit. Abu warga juli kita kajra kaum ni malika mana khafira san kita baca yurta kajra ini kita beti Ini ber. Abu warga juli san Rabbi nu jala basu ti ma bete Mal. juli san ka wajah jala nu basu ti mu fu khana fu khatwa tengas ke balam te namas ma wan ke balam te yurtu Ana fu ka imma kenya lilla kampune lafiya kamale ana bu kamo julle san funeti Dua. umma da kenya kaslama tikallene julle san akakan maka jo tikallene maka kasi maka rabbi murinu fade reso akas gona maka ya Sufyan ken Haya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akam nagumo kabdani. Nagaya, Ayu mami. nagaya. Alhamdulillah. Nagaya ang lutega, bagay Rabbi nagaya ang lutega. Lagi adubna alhamdulillah. Way laganya dubnesi. Taisi. Ayu mami. Nagaya. Way jolle takka lage dubne. Way sana isar lage fi akata akate me naibsu. Ay, alhamdulillahi rabbil alamin. Amman tana jolleen nagaya taisi jirami disi. Hala gaariidhaan amma ijoollee wal fudhannee ni jirra. Ijoolleen ammaan tana alhamdulillahi rabbil aalamiin uffatallee kan duraan hin qabne uffata sanillee ammaas argatanii jiranii. Akkasumatti ammaas ijoolleen sangaa ammallee akkaanii fi waan biraallee quraanallee ammaas kan duraan amantiin ijoolleen amantii biraa keessa jiran san amantii keessatti as deebi'anii jiranii. Maashaallah. Amantii san ijoolleen ammaas yatiima turtee yatiima san keessaa gara kunoo haadhatoo nandagatiin mana ja'amu daarul hijiraa kan ja'amutti dhufanii ijoolleen san akka barachaa jiranii isin beeksisna. Akkasumatti egaa himaarrallee harkaa caalaa ijoollee san fideetii sigarsiisuullee ni danda'a. Ni jiran ijoolleen ammas. Ijoolleen amma kunoo as nu fide jirti. Kanaafuu egaa ani siimurra isaanumaa wajjin akka wal bartuun barbaada ga'anillee. Mee naayam ijoollee sanniin barbaada. Tattaa ijoollee. Maashaallah. Achi gargar. Kunoo ijoolleen jarra kanaa Ijoolluma bareedduu tana. ijoolleen tana ammallee beektaa egaa cinuma isaaniitii jira malee ijoolleen illee dhiyaatanii. Maashaallah. Kunoo jarra kanaa wajji akka ga'amee wal bartuun barbaada. Mee kunoo obboleettii teenya tana maqaan ishee eenyu akka jedhamte? Mee maqaan kee eenyu? Maqaan kiyyaa Najaa Muhammad jedhama. Akkasumatti gandi keetoo? Gandi keenya Harar Qabalee 14. Harar Qabalee 14. Amma ati haadhaa fi abbaan kee eessa jiran? Bakka jiran hin beeku. Bakka jiran hin beeku. Ati gaa eenyutu si guddisuu dandeetu beekaadha abbaan kee bakka jiran hin beekne akkamitti guddatteme? Habootiyyaan
Haboon tiyya waan na guddisuu hin dandeenye abbaan kiyya waan isii bira na dhiifanii kutan uummata isaan bira warra nama gargaaru jira jedhanii uummata isaan bira na nayxee uummatni sun na guddisan. Uummata na guddisanii maali gaa rakkoon ichisi nayxee maali rakkoo maalti gargaaramee? Rakkoo waan rakkoo nama furaa xaafii fa'aa nu gargaaran. Xaafii, zayita, saamuna, atara, ammas huccuu kophee, ammata baala isaaniitti huccuu nu bitan kan kana fakkaatu waa hundaa'uu nu gargaara. Yeroo dura bakka san dhayite gaamee isaan sun akkam jaanii akkamitti wal baruu ni dandeesse? Haboon tiyaachi nama gargaaran jennaan achi nanaynaan akkasii wal baruu dandeenya. Maal goota gaa yeroo bakka san dhayite? Mazmurii isaanii namni barsiisan akka nabi isaa rabbi isaanii ta'es namni barsiisan akka isaanitti amannu barnoota isaanii ala daafii kamisa namni barsiisan. Hagaa yeroollee waan qabnee jetta ati kana hunda jechuudha mee mazmurii san yeroo takka keessummaa keenya kana gaa akka nu dhaggeessistaniin isin gaafadha. Nyayalan hulat asa amist enjara amist shi saubalto tarfotal Geta Yesus barkotal. What? Stop buku keda mami. Wanti khum wanna ko hum lalata amti. Hello Mahmud Nawi. Ida gay Sami. Me one year kitani sin nibe itani. Me an sinitin afanu sani rada game. Me jol rada debya. Nyayalan hulat asa amist enjara amist shi saubaltot tarfotal Geta Yesus barkotal. Lagay Sami. Wallahi, you know what I am coming and Ya Geta ፍቅሯስ ደናቂ ነው የጌታ ፍቅሯስ ደናቂ ነው በጣም ከፍ ያለ ልደርስበት የማልችል በጣም ዝቅ ያለ ልወርድበት የማልችል በጣም ሰፊ ነው ላመልጥበት የማልችል أيه لقي سامي محمد ناوي if service himi inshallah I will come ولا قرا هيجا ولا قرا اسين قرقرا وانت كيادين هذا اسين كنا هذا بتشو جرا ان شاء الله السلام عليكم نيندي بيا انت يسو انت او نيندي ما نيجر جرا جتخنا خازون كبا جتخو وانا نقفل على سامتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Apa kata mi? Ya Rabbi, kamu kita semua dah. Allah. Ya Rabbi ganti. Semua agar kita umat dana. Ya Rabbi gaul kita isi. Ya Rabbi gaul umat dana gaul kita isi nanti semua agar kita umat dana mu. Umat dana akan kurang wabe. Ya Rabbi kaya nyata deh. Umat ni kun akan kurang wabe kaf jalan teraga. Akan kurang wabe kaf. Jadi isme. Tidis ya Rabbi ka. Ya Rabbi tasani dan sir. Ta umat akan sir di sini jira ya Rabbi. Waalaikumsalam. Malik jilda sa Wah umat tak. Garan ku beto koper. Garan ku bari. umat
yoo rabbi keenya biraan taate ijoollee teenya waliin qabatee itti faxamu. Mee qarjoonaa kan meeniin kuttuu danda'a. Wadduun gura qaaliin yoo rabbi keenyaan taate uffata ijoollee teenya itti faxamu jiru kana. Kan isaan Yoo rabbi keenyaan taate niiraan tootachii guutee niiraa akkam. niiraa ergamaafsa bakka irraa dhufu beeynaani itti faxamu jiranii uummanni shaniin akkaan garaana nyaachuuf lamaallee isaanii argamuusan. Jalaa taree naan nuti ilaamas maaf dhaabbachuu jirra lakkaa uummata sanbaan. Ati abbaa gantaatii barbaree na bu'a dhaabdee guddi jaani. Silaawu ilaamaan deemu. Akkaan itti jalaa dhahuun dhabee barat karaa kiyya baate silaa gumme naaf barat karaa kiyya baate akkaan itti jalaa dhahuun dhabee Siiluu eesseen jee ilaamaa. mana naadhayin siin jee jalaa hin dhawaanis Ifan manna. niin jiraanis saradatti firaan jira. Ni jirta atuu siin beekaami. Biyya jettee hojii kunuutti falmatta. Amma meeqaa Siin jiraati? jeegan waan dhugaa isa wantisan Maallaqa naa kafalaa jettaan. Maallaqaan itti baase. ittiin baasee jaallaan. Kun 50 yooniin itti baasite. Maallaqa kun 50 yoo maallaqa guddaa yoo waan laata. Sodaatini siin jee ragaasi. Jalaa dhahuun maallaqa guddaa Biyya yoo guutuu beeka. yookaan ijoolluma tana gubiraa jaan isaanuu hiliiran itti nyaatan. Maallaqa isaa buuqannanii Maallaqa onuu kennan firraa gubboo qabatan. Ni beeku. Goodhaa goon dhibee waan beekamu. Waan jalaa fatarra ni agarraami. Jalaa faxaruu dhabanii biyyoo jalaa dhohine ijoollee tana yookaan uffannaa jennaan. Bakka taa'anuu ni beekna. Maallaqa guddaa ittiin galaa yookiin. Ni beeknaan. Dhaggeeffadhu. Waan aan siin jiru dhaggeeffadhu maallaqa jalaa dhohine ittiin jeefamu madaalee. Ni Sodaatiif madaamaa Sareetutti. Hiraan dhaqaami ammaa. Amma okai dak. Ragaa siin jaanis naan. Mucha, abo me tai. Ai. Abo talian Rabbi soda dugati se. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa guddaa mee akkana gamana gattaa ilaal bakkuma kanaa mee gattaa himee achuma Gaa wanta kaaniin sitti himuu jira beekte. inshaallah himee Wanta kaaniin sitti himuu jira. Naan beeyta waan kana dura dhalmaa si dura eegaleesi waan beeytanilleedha. ayyee Amma saniifuu waa meeqaan itti baase beekte. wanni gaa maal jechuu keeti gaa maal kaati jettu kun gaa Madrasaa kana kaa. Madrasaa kana bar durnaa eegalee yaati kun qabaaban. Yaadni kiyya. Waa hedduun itti fidee beekte. Saniin laal akkanaa hiramuu barbaada amma. Waaniin dur itti baasisa yookaa. Yoo rabbi keenyaan taate wanti dur itti baasisa yookaa. Akkanaa kafalamuu barbaadan siin jeera. madrasaa kana gaa naa dhaabee jechuu keeti Eega hayi. madrasaa kana awoo inshaallahu yoo rabbi keenya biraan taate gaa nuti waan kana waa mataa keenyaa fi itti fayyadamuutti hin jiru ati akka waan biraa godhuu jirta gaa amma kun akkas ilaala Yaada hin rujuu qabda kaa siin laaraa siin beekaa baran. akkas jechuu biyyaa miti Barati eeggata dhufteef ifin beektu. bakka kanatti gaa naa fi atiis waluma qixee Dhaggeeffadhu dura dhiifamu na dhaggeeffadhu laal. ijoollee tana na dhagaye abbaa guddaa tara takka laa waasirrallee beekuu na dhagaye gizeen siin jellee naarini bakka kana gaa yoo rabbi keenya biraan taate bakka nu lachuutuutti wal bira Akii waan dhufnee akkasiin midhaan. Waa hedduun itti baasee laal. Teessa Daahiruu irratti har'a gargar kaane laal. Ijoolleen kun teessa Bii qabaatu naaf hirtanii. Yookaan naaf siin waliin baalaan. kootu gattaa haa Nasir. Nasir. السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تيسيسي أبا انتاني Ijoollee san eessaan geessan? أبا جولي نجيك عبد الحمد لله رب العالمين Maallaqa tokko dhufee jaan dhiyootan. إيه مالك وان ماليني دفع جرا مالك Itti goota maallaqa san. مالك سمو ماليني سانغا جولي تنا يو ربي كنيا بران تاتي غرغار سا دفع في غرغار سانغا وما تك جولي سني بيتغونا جنة جولي بكا غلطو في كنا هندلين كابني بمدرسة بكا تكرانلين كابني جولي سني غلو جرا Mana jaaru jirtan jaan. إيه إيغالي جرا منالي
Yoo isin gargaaruuf feetanis gaa isin gargaara. Humaa nu gargaartanii fayyaa Tii warra biyyaati silaa isinirralleedha. Silaamti gargaaruu qaba ijoollee tanallee. Meegaa amma wayii si gaafadha. Namni gisee waa dalagu afaan soosufadha. Mee qarshii kumta kana kanni namni isnarraa dhukkubaa. Isinis nin gargaara. Akkam jedhu. Abooga maalleeyni kunillee beektaa. Kan amaanaa nu kenname kajoollee yatiimaa kajoollee harka qalleeyyii kan ijoollee bakkattoo sanirraa as deebi'aniiti maalleeyni kun amaanaadha kenname maallaqa kana kennuu hin danda'u gaa ammaan tanallee gaa namni kadhatee dhabuun du'a amma kiyyumarraa hin sii kenna waanuma qabdu guddifadhuun sii waanumaan sii kenna akka gandarraa akkam jirtan hanqanuma guddifadhuun sii jaa gandarraa akkam jirtan ka gandaa nagayuma har'a kunoo ganamaan Abdulqaadiriin muummeen tokko dhufeeti muummee yaa obboleessa os dhufee kokkee kana madrasuma kana naahiru alaay maallaqaan itti dararame naa kafaluu jee kunoo huntana qaanfaltichi maal keessaa qabaa miti kaas dhufee lol anaatti dubbata amma san wanni biraan jirti rakkoon biraallee hin jirtu alhamdulillahi bar innillee gaa ilmi namaa kun yeroo takka hoggaanii fi sadarkaan isaa ol ka'aa deemtu adawwiidhaa fi haasidee heddummataa kana rabbumaan nu mokkoruudhaan nutti ajaje jenneetuma nuti itti amannee jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin kanallee waan loltuuf hin qabduun sin jaa bakka isaa anaa isinirraa dhoorga nageetti nageetti kun faradaan ifiifit darbaati hanqanuma na kanna hin qaanfatu ifiifu ifii dilasan nyaata namaan hanqana na kannaanni ummata abuura ummata kana amma mana itti arkee bar itti dhiis jalaa hin dhahay amma arraan tana itti dhiisme anaa dhufu muummeen senis assalaamu alaikum alaikum salaam ummat gattaay Keessa dubbii akka barkaa goote harkaa fuudhuun dhabdu. oo dubbii jalaa dhee itti dhiis narra dhiisiin hin jenne duraanuu naa firanii irratti sii firranaan jaanii daddaan baane arrabaranis dhaqee giseen jarraba baasu akka sodaata akka qabani. waan akka sodaa qabane ijoollee harkaa dhoyne waan itti faxaran dhabanii mi Qarshanillee gaafadheeti bar na didani. falti akka kam qarshan gaafata akkami qarshan gaafataati yaa Bartambumaan na harkaa dhume hin gaafadhe. haraara akkan kam akkami qarshan gaafata qarshii kun tokko waan gaafatu yoo rabbi keenyaan taate ati nama falti akkan kam jalaa dhoyne siin jechuutti jiruusa qarshiidhaan gaafadhe jechuun haa himuu gaafatu jalaa dhoynaa siin jenne maaliin qarshiidhaan gaafatame falti akkan kam waanumarraa aboo itti dhiisime anaa beekaa fi ummata kan itti dhiisi assalaamu alaikum gataa waalaikum salaam gataa mee rahmatullahi wa barakatuh akkami nagaya nagee baa umme nagee akkam hay arra kuno isaas bira taasa loon ma jiraami hay hayya kuni bar teko nagayumas bira taa bar wajji jirra bar gurbaan keenya bar keenya gurbaan nagayuma mire nagee haa wanti biraa hay naga akkami engadallee gaa xiqqashoo aarteeti kutte araabu tujeetiin calsirraa jechuu kiyya arraan tanaan deebi'e akkami waami diibar naarree bar sawwaala aranii miti uma hiruma malee waan aranii miti bar ay maal aboo gaalaal meetar takkana dhagahimee akkaan sinjuu lagee uttiin jira bar hirachuma bar ati bar duraaniin si arge yaade hirinaa juu qabda laal gaa duriin si arge bar ijoolleen tuni kaa beeytaa yoo rabbi keenya biraan taate ijoolleen akkuma beekamutti ijoolleen teeysanuma ammallee gaa nuti gande bira kuttee naafi atillee nuufi ijoolleen sanillee ollaadha ollaan kafana adda olirraa dheeytuun qabdu ati ammaas gamanaan abbaa biyyaati laallu gaa beeytee kaa nuufi atillee gaa keeysa ol beeynaa beeytaa kanaafuu ijoolleen gaa yoo rabbi keenya biraan taate ijoolluma muumma keeysanii faa ijoolluma abdii faa warra kunoo dheengadde wajji nyaachaa wajji dhugaa jirtan du'anii
ilmaan isaanii kun warra yatiim. Abdii keenya somba ame ittuma dhiisi garaana laaffisu jirta abdii keenya kana gisee haasoi. Lakki sansanii mi ammaan dhalaa. Garaana laaffisu jirta dhiisime. Ati har'a ijoollee isaanii akkam godhuu jirta rabbi sodaadhu waggaa diin kana akka ittiin facaasa jettee akkana muratte garuu diin kana facaasuu illee dandeechu diin abbaan isaa rabbi. Too facaasuu miti baraniis ni qaraasaa jechuma kiyyaa baraniis. Ni faxaroomaa fi. Ammallee gaa ijoollee tana hiigaa ati umrii gadamoojjummaa kanaan hoggaanii fi har'a diin akkana goote mee akkam ta'uuf deemta mee takkanaa himee sirratti illee gaafiin deebisu ammallee gaati akka ollaadhaan ufeeti ijoollee san nu bira dhaabbattee adawwii fi haasidaa fi istii deddeemu hunda nurraa qabdee ijoollee tana gaa nu bira dhaabbattee nu wajjiin nu daran ijoolleen tun silaa har'aan tana bakka sanii namni oofuu baate higaa kun gidaara jala galeeti akkuma gorsaa asii dura hundaatti ijoolleen san gidaara namaa akka gootu dhageessee jirta. Amma kanaafuu gidaara namaa jala oolanii bulanii ilmaan gidaara jalaa ja'aniin ilmaan amantii hin qabne ja'anii akkasitti arrabsan jechuudha. Kanaafuu amantii diin islaam babal'isuu irratti haa walii galluun ja'a. Duraanis kan akka Tidiiseemu. Isuma barwaan taraa nagaddaafee bal. Kanaafan faradaa ka waliin dhufitu jiru. Ambar duraanuu. Waa kana keessaa if keessaa qabuu bar. Amma mee hin Yoo rabbi keenyaan taate amma waliin dhufite waliin fittu. isaanillee lollee Harattu akka hin qabne. mee isa kanaanillee lollee Yoo rabbi keenyaan taate. akkiniin jee isa kanallee ammaan tani mee akkuma isin lamaanummaan kun akka wal taatanii diin islaam kana guddisnuun ja'an akka mee mee itti balleessite mee yoo fijiin Dhiifama. Ati waliin dhufite waliin fittu akka hin qabne. Maa godheef dhiifama. Awoo ammaan tana karaa keessanii haa deebinuu wallaahi numaa balleeyse atis anillee amma sitti illee jarjaruu qabu dhiifama laata. maa araaramee baraniis illee namu araaramnee jira alhamdulillah.